Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamuu hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu galata waaqayyoo koo nagaan irraa hafaadha nageenyi koo badhaadha nagaan keessan irraa hafaa akka ta'e abdiifamantii guutuun qaba har'amuu kachi jedhee isiniif dhufeen jira hawwiin maal qabattee dhuftee jettanii waan isin jaallattanuuf waan isinitti toluun qabadhee dhufe innis shamarraa ta'ee dargaggootee durootu gaa'ilatti hin galiniin duratti hiriyummaadhaan jalqabnaa hiriyummaa sana keessa immoo kufaatiinis jira waan baay'eetu jira kanaaf iyyuu jennaan isarratti waan xiqqoo hubadhe yeroo gaafatamuu koorraas ka'ee jira miti wanti isin hubattan jira yeroo nama tokko wajjin walitti dhuftan jechuudha. Shamarroonni tokko beekuu dandeessu kanaaf iyyuu waan irraa of eeggachuu qabnu waan nuti hubachuu qabnu yeroo hiriyummaa dargaggoo tokko wajjin jalqabnu jechuudha. Innis amma misaaleedhaaf dhiirri dhugaadhaan nama jaallatu jira miti waan tokko sinin dhosku shamarree jaallatu sana waa tokko hin dhosku gaddisiisuu hin barbaadu dhugaadhaan kan jaallatu jechuudha yoo diqqatallee yoo xiqqoodhuma ishiillee dogoggoree waan jaallatamaa yookaan waan si gaddisiisu yoo hojjete isheetti mee utuu hin dhoskin jechuudha dhiifama ishee gaafataa jechuudha inni kaanoo inni akkuma kanaan zimmeedheedhuma haasaa qofaan sin jaalladha siifan du'a ansi malee jiraachuu hin danda'u waan akkasii inni jedhu inni beektu gaasiniyyuu dubbicha sobaa jechuudha hin sobaa yoo wanta tokko godhes isuma ati argite isuma ati irraa hubatte yookaan ija keetiin argite isa gaafattee mormee asumatti naqali malee asumatti naqali an kanan goone isiniin jedha jechuudha kanaaf iyyuu shamarroonni of eeggannoo godha shamarraa qofaa miti dhiirris kan dhugaadhaan jaallate shamarroonni immoo dhugaadhaan hin jaallanne waan akkasii irratti dalagu jechuudha numa lachanuu gidduuyyuu jira shamarraa gidduus dhiira gidduus kanaaf iyyuu kan isin hubachuu qabdan nam tokko isin jaallateera taanaan waan tokko waa isaa isin hin dhosku gilxii godheedhuma ifa godheedhuma waa isaa isinitti waa'ee maatii isaa waa'ee dhimma isaa waa'ee bakka wanti jireenya isaa keessatti inni shamarraa jaallatu dhugaadhaan jaallate taanaan wanti inni dhosku hin jiru jechuudha waan hundayyuu itti hima jechuudha shamarraa jaallatu sana immoo akkasiin cinqamtuun barbaadu si gaddisiisuu hin barbaadu yeroo isin cinqamtu isheedhaaf cinqama yoo isin diqqoo yaaddoo tokko keessa galte iyyuu mala barbaadaa fi akka kun akkasii jedhee mala ishiin yaaddoo sana dagattu akka ishiin jala hin geddine jechuudha. Ishee irraanfachiisuuf kun akkana ta'a jedhee ishee gorsa jechuudha yeroo isin gadditu gaddasiis isheedhaa wajjin gadda malee maaltu na dhibeedhe irraa hin goru jechuudha warri sobaanii immoo akkasii miti jechuudha yeroo ati gadditu sirraa fagaachuu danda'u bakka dhimma kee hin qabanu dargaggoonni yeroodhaaf nama barbaadanii kaayyoon isaanii waan biraatiif waan ta'edhaaf waa'ee sagaagalma jalqabumaa kaasanii bakka tolaa miti waan ta'edhaaf waa'ee sagaagalummaa namatti dubbatu shamarraatti yoo dhugaadhaan dhiirri jaallate immoo waan tokko waa'ee sagaagalummaa sitti naasa'u jalqabe yeroodhuma duraatii kaase waa'ee kanaa sitti naasa'u baay'ee tokko of eeggannoo godha akka ati hin gaddineef si gammachiisuudhaaf yeroo hundumayyuu hin tattaafata akka ati isaa wajjin hin taatus haala akkaataa mijeessa yoo haala akkaataa mijechuu hin dinneeyyuu si wajjin jiraachuu barbaada waan ta'edhaaf haala akkaataa si wajjin walitti dhufee jiraachuudhaaf haala akkaataa mijeessa inni si wajjin jiraachuu barbaanne immoo kana goone kana akkas goone kun yoo kana nuuf ta'e malee kun yoo akkas goone malee akkamitti ta'a kun jedha
sababiin isaayyuu isinii wajjin yeroo dheeraa jiraachuu hin barbaanne waan ta'eedhaaf. Bakka dhimma ammaatiif qofa isin barbaade waan ta'eedhaaf dhiirri nama barbaanne yookaan maallaqa isin gaafata yookaan immoo waa isa gaagalummaati kan inni dubbatu. Dhiironni akkasii irraa of eeggachuu qabdu shamarroonni. Dargaggoonnis shamarraa bakka yookaan birriidhaaf jetteetti siqxee akka isaanitti beekuu qabanu. Yeroodhuma isaa wajjiniin kolfitee taphattu sana malee iddoo hin kennituufi yeroo inni dawwalullee yoo wajjiniin hin jiraanneyyuu silkii isaallee jalaa kaasuus hin barbaaddu. Yeroodhumaaf itti fayyadamuuf waan barbaaddeef bakka waan isii barbaachisu bicha akka inni godhuuf barbaadde jechuudha. Kana naa godhii, kana akkas naa godhii, an sin jaalladha, kun yoo akkas naaf ta'e bakka ana bicha baay'eeftu jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoonni sirraa of eeggadha isiniin jedha. Kan dhugaadhaan shamarraan isin jaallatte immoo siif yaaddii bakka waayyeeti dhimmi kee akka waan kan isheetti ilaalti. Akka ati cinqamtu hin feetu. Wanti ati si yaaddese yoo jiraate si wajjiniin si cinaa dhaabbatte si wajjiniin yaadde furmaata itti barbaaddi. Karaa hundaaniyyuu si deggafte jechuudha. Shamarraan akkasii dhuguma shamarraa dhugaadhaan isin jaallattu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu hin shawwadaminaan isiniin jedha. Hordoftoota kee shamarras dhiiras taatanii warri dhugaadhaan jaallattanii sossobamaa jirtan milikkita isa jalqabaa ka'ee ilaalaati dammaqaan isiniin jedha. Maaliif jaalalli jabaadha waan ta'eedhaaf amma yeroo dhugaadhaan nam tokko dhugaadhaan na jaallate taanaan an sobaan jaalladhe yoo ta'e inni dhugaan na jaallate sun miidhamuu danda'a. Jaalalli qalbii miti. Kanaafiyyuu of eeggannoo jalqabaa kaaftanii of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Yeroo jaalalatti seentanii jalqabaaf muluu keessan garaa keessan yookaan laphee keessan namatti hin laatina. Maaliif booda keessaa bahuun hin ulfaata waan ta'eedhaaf of qabaa ofii keessaniif jechuudha. Baraa dhuftu yoo namni sun gaarii ta'e ittuma siqxanii baraa dhuftu jechuudha. Namni sun gaarii yookaan haala ajaa qabaachuu amala gaarii qabaachuu xiqqoo ishee yeroo isin baatee galtu yeroo wajjiniin yeroo dabarsitan bakka haala akkaataas baruu dandeessaa jechuudha. Dubbii isii irratti kaayyoo isii maalii wanti isin yaada isin siif qabdu kana hundumayyuu hubachuu shamarraas ta'e dhiiras hubachuu qabdu jalqabaa qabdan isin jedha. Hin shawwadaminaa isin jedha. Shamarraanis dhiirri dhugaan jaallattanis maaliif nama baay'eetu miidhama waan akkasiitiin jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo ammaatti immoo minaalbaata 100 keessaa 1% bichatuyyee dhugaadha waan ta'eedhaaf shamarraas ta'e kan dhiira sossobdu jirti. Dhiirris kan shamarraa sossobanu jiranii waluma makaadha waan ta'eef qorannii kaanii jalqabatti yeroo jalqabnu laphee keenya dafnee banneetti kennuu osoo hin taane qas jennee xiqqoo isheetiin ilaalaa yoo kan keenya taate waaqayyoo isa nuuf kenne yoo ta'e eessayyuu hin naqxu waan ta'eedhaaf qas jedhaa itti adeemaa isiniin jedha. Maaliif dhumarra miidhaa guddaa namarraan gahaa waan ta'eedhaaf. Annaa yeroo kanatti immoo baay'ee ulfaataadha jaalala qulqulluu argachuun. Kanaafiyyuu jalqabaa kaasaatii haala akkaataa abbaan sun isiniif qabu boota abbaan sun isiniif kennu hubadhaan isiniin jedha. Waanin hubadhe yookaan immoo waanin dubbisee hubadhe isiniif ibsuudhaaf hin yaalaa. Waan al tokko na mudate irrattis akkamittiin jaalala dhugaaf sobaa adda baafachuu dandeenya kan jedhu idimeedhuma kana koo kanaanii kan na mudatu jiru baay'eetu jira waan ta'eedhaaf isiniif sheerii gochuun nan danda'a jechuudha. Waan hin hubadhe tokko nagaa ayyaanaaf ta'a laayikii sheerii sabiskiraayibii naaf godhaan isiniin jedha. Warri maatii koo turtanii ammas
na wajjiniin tura like subscribe gochuudhaan haaraa warri taatan warri immoo na wajjin turtan like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Oromoon keenya kuma miliyoona 50 olii garuu subscribe koo ganaa kuma tokko hin guunne 2,000 jabaadhaati like itti kennaa nama baay'ee bira ga'a jechuudha yeroo isin like itti laattanu. Kanaafidha share waliif godhaa wala guddifnu hundumti keenyan isiniin jedha. Baay'ee sana obboleettiin keessan hawwiin isiniin jaalladha isiniin kabajan isiniin jedha. Nageetti naaf tura nagaan keessan irraa afaanaaf ta'uumtuun isiniin argin baay'ee sana isiniin jaalladha isiniin jedha. Hordoftoota kiyya nageetti.